Yesus Kiristoosiif illee kan malu isa kana gabaabumatti deebii kan keessii deebi'eera jedheeti yaada. Waan ifa siin taane yoo jiraate inshallah gadandeetti kiyaasiifan ibsaa gaafachuu dandeessa yaa seenaaf. Okay, guddaa galatoomee jechuun deebisaallee naa deebiira kana caalallee keegaa keessaallee karaa imoolleenii wal gaafannaa kaan immoo baay'ee naa galee wanti ta'e dubbachaa turte ifanaa ta'es jira beektaa. Kaan immoo karaa imootiin wantoota akkaan amma kanatti wantoota dhiphisuttu jira amma kana shaadaa qabachuudhaaf garuu wantoota natti daangaa ta'uttu jira jechuun amma iddoon an jiruu fi haalli keessa jiru karaa keessaatiin sitti himaa naa xiqqoo shinaan mijatu. Yuunaaf danda'ame karaa imootiin illee shaadaalee qabachuu nan barbaada baay'ees naa galeera barnoota keessanis gaariidha. Gara keessaatiin si dubbisaa lakkoofsa kee karaa imoo naa kennita. Kanumaan jechuu barbaada guddaa galatoomii wanta biraa wanti naa ifu hin jiru. Kana duraayyuu naa galeera wanticha ifa godhachuudhaaf malee yoo xiqqaate gara ji'oota 5 oliitti yaadeen jira. ما شاء الله ما شاء الله ابشر ابشر الحمد لله رب العالمين بقى ربين نقاسي في بسي بقى ربين وما كيسا نقاسي كاي وما تقول لي ركون تكون ان شاء الله وانجلوا لي ولينها صفنا ان شاء الله قافي برا وانتو نسلام مرة قافي ستة يوجرات جدي ان شاء الله صوت مسوط قافة ديمتا ربين سبحانه وتعالى سين انقفي مفولة وانكين كريستانا دا كران لغن قرارا دقاء ساني تفكات يجرو هندو مستاني ربين وفاقا جيلشو إن شاء الله أما تيوغا فين كبانة أبدا كريستيان وركان دوبسا إن شاء الله موتي كبتة رجع فتا يوغا فين سي موتي كافي ستة وجرات مو موتي كافي وان كافي ستة كافي تندس. أوكي أنغام كوتيني كيسان سبسي غويات شادا كبتشو فادا وانتو تبا يتيادل توري وانتايفو مدال غافين كابو نموتا غافي كابو نوكا إشي كان فا إشي كان جدو كان غادي جرو كان تو جلام بريسا توريسا سغابدو أتو وكا غاما كوتيني نغي فدا. أيش Qaroo ka jedhu kanatu qaroo ka jettu mee muyitii laa kafadhu yeroo takka qaroo shaadaan qabadha jedhee seenee Monzeer dubbis ka kanaan qaroo banadhu ka soba keessa buusa soba waan baay'ee ajjalate si akki gootu la jala kana taa'eetuma dhaggeeffachaa ijoollee dhaabootaa gadhiisteetu jala kana teessee baratta maaliif jennaan nuti kan nuti barbaannu yookaan gaaffii gaafachuu yookaan gaaffii deebisuu malee namni tokko shaadaan qabadhaa akkanan ta'a nuti koo gaaffiin qaba jennaan isin garshinaa waan dubbataa jirtan sirrii miti waan kana bakka waan dogongoraa dubbataa jirtu waan ragaan qabni dubbataa jirtu yookaan jettan ta'e waan nu haasaa jiru kanarratti nu qabudha. Sigalee ayyee ati shaadaa qabatta kottu malee callisanii ol seenanii akkasitti waan biraa barreessanii ol seenuu wanta akkasii miti. Lammaffaa immoo obboloota kiristaanaa waa tokko si dhaabna. Shaadaan kan qabatamu Monzeer Lufmaadhaa fi yookaan garee shaadaatii fi yookaan abdiidhaaf miti. Sinigalee Rabbiin jala sararee Quraana isaa keessatti aniifisin akka nuti hin tabbanne akka nuti of hin gurguddifne maal nuun jedhee man ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsii. Ilaal namni qajeelee jedhe namni daandii sirrii qabatee jedhe lubbuu isaatiif jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Waman dalla fa innamaa yadillu alayhaa namni jallatee jedhe immoo ay wabaaluu dalaalihi alaa nafsi. Qixaaxni yookaan galgalli qixaaxa isaadha namuma jallate sanarratti ta'a jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf Rabbiin Nabi Muhammadiin maal jedhe وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر جد يا نبي محمد وقال رب الراتات إذا قلت تجرتي أبان في آمن وأبان في ها كفروا جدين إنا أعتدنا للظالمين نارا والروتا أصوئ فأرقني دكنا في التنيف إبدك وبس نجر جاء ربي سبحانه وتعالى كنافيو حق ربي نتيمي جد وقال ربي كران بيوتات نونجه جد فرجون لراسات شنو Ofii keenyaaf mataa keenyaaf malee nama tokko fi miti ofiin shawwadinaa ofiin gowwoomsinaa yaa kiristaanota ofiin gowwoomsinaa fudhadhaa barsiisa raajitoo fudhadhaa barsiisa nabiyyootaa fudhadhaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sinaa qajeelchu. I love ka jettu jirtaa? Nan jira. Akkam nagaa keetii? Nagaa galata Waaqayyo. Jiruun jireenyi badhaadhaa? Bareeda galata Waaqayyo. Ayyee baga bareeda jiraatte. Ati amantaa Protestaantii moo Ortodoksii moo kamiin hordofta?
ati gara eenyutti yaamarta? Uummata gara kam shaadaa qabachiista? Gara isa Yesuus Kiristoos rakkatee muddamee imimmaan buusee kadhataa ture gama isaatti deebi'aa isa kadhadhaayii isaaf sagadaayii isaaf qulqullaa'aayii tokkicha isaa waaqessaayii uumaa keessan baraayii uumama hin waaqessinaayii isa nyaanne isa dhugne isa mugne isa rafne isa hin beelofne waaqa tokkicha sanatti amanaa yaa lammii koo yaa Oromoo koo yaa Qomoo koo yaa warra afaan koo dhageessanuu jechuutti jira siitaa moo siin ta'a? Gara Yesuusitti waamarta moo gara Muhammaditti yaamarta? Adda baasi. Jarri iyyuu ni yaamani Yesuus Kiristoos iyyuu ni yaama Nabi Muhammad iyyuu ni yaama yaamicha jarri godhaa turan sana waamicha jaraa sana waamaa jira malee gara jaraatti maal waamare waamicha jarri waamaa turan san waamichi jaraa sun sirriidha gama Rabbii tokkichaatti waamaa turanii waamicha jaraa sana dhagahaayi Yesuus Kiristoos Hongeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti yaa Israa'el dhagahi Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha yaa Israa'el Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha Nabi Muhammad bismillah kurnaffaa keessatti suuraa kaafii keessatti yaa namoota innamaa ana basharun mithlukum ani nama akka keessaniiti yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahu waahid Waaqayyo keessan waaqa tokkicha jechuutu beeksisa gara kootti godhame kana barsiisaa turan barsiisa jaraa kana haa fudhannu Sandii isaan fudhachuu hin dinneeti. Ati gara Nabii Muhammadin na yaamartaa miti amma karaa inni hordofirraa akkan hordofu. Karaa Nabi Muhammad karaa Yesuus Kiristoos karaa addan baasin kaata adda baasteen jedhin karaa Nabi Muhammad Yesuus Kiristoos itti namantan sini warri musliimaa Muhammadin daandii Muhammadin dhufee birofta waan ta'eef maal taate aantee waa akka nuti itti amannu situ itti namantan nuun jedhamoo ana moo situ Yesuus Kiristoos itti amana? Ilaana dhagee kaama waan siin jedha. Ishi Angaafiin qaba. Maal gaafata suma ammaa kana dubbadhu malee Yesuus Kiristoositti namantanuu jette maalitti amanuu nama Yesuus Kiristoositti gobaziiko? Yesuus Kiristoosin erga namanne maaliif gara Muhammaditti nama waam ture? Yesuus Kiristoositti namannuu nuti maal yooma amanuu dinne nuti Sekarang galah tuh mereka. Nah, Muhammad itu garuu la an Yesuus Kiristoos illee akka inni nama ta'e akka inni ergama ta'e ni amana Nabi Muhammad akka inni nama ta'e akka inni ergama Rabbii ta'e ni amana lamma isaaniitu ni amana. Eshi Muhammadin ergama akka ta'e ni amanta ani Muhammadin Waaqayyo ergeera yookaan Muhammadin ani ergamaadha kan jedhu ragaanaa fidda ergamee hin jira kan jedhu maal taate ragaa tokko qofan sii fida ragaa tokko qofan sii fida ragaa hedduun sii fida malee Waaqayyo Muhammadin ergadheera kan jedhu naa fidi. Maal jechuudha akka jechuun? Eka Rabbi Muhammadin ergama Yesi fida koi baasee si garsiisa ayyuun koi Quraanarra baasee si garsiisa Quraanarra baasee si garsiisa an waaqatu jedha laal Muhammadin ergamaadha ergamaa kootu kan jedhu fidda. Indee maal munzirtee ergamaa kootu jedhee fidaare maal taate? Koi Quraanarra baasee si garsiisa wayawmanu Eshi Ya Rabbi أفرتميشن الأحزاب يروتك نايجي يروتك Makko Afrtamation Oke, sitti mul'ata. Iya.
كنوا كسر ربيني بسم الله